Akkam nagaa jirtu maatii Waaqayyoo nageenya Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo faarfataa Firaa'ol Tashomaan jedhama. Guyyaa boruu faarfannaan koo inni gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti gadhiisee ture yeroo dhiyootti isiniin jedhee sababa garaagaraatiin amma har'aatti gahuu isaatiin dhihoma guddaan isin gaafadha hundumti keessan iyyuu. Faarfannaan kun guyyaa boruu sa'aatii 3 irratti mana obboleettii keenya ganni Orootti waan eebbifamuudhaaf hundumti keessan akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 3 irratti galgala keessa waan eebbifamuudhaaf hundumti keessan iyyuu irratti argamtanii eebba faarfannaa koo kanarratti akkanaa hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafachuun jaalladha. Hundumti keessan iyyuu baay'een isin jaalladha isin kabaja. Erga faarfannaan kun eebbifamee boruun booddee immoo wiixata ganama sa'aatii 1 irratti faarfannaan kun yuutuubii mataa koo irratti yuutuubii mataa koo kanan bane hin jira. Yuutuubii mataa koo sanarratti barii sa'aatii 1 irratti wiixata ganama yookaan hojjaa duree ganama sa'aatii 1 irratti hin gadhiifama. Hundumti keessan iyyuu